إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كيمياء كونتينيدا iddoo itti dhaabnerraa inshaallah itti fufna. Warreen maayikii keessan banaa jiru Alfiyaa, Khaalidii fi Zafaraan cufadhaadha. Inshaallah barnoonni nuti kalee barannee turree barnoota tajwiidaa keessatti darsii barnoonni tajwiidaa maali, waa'ee barnoota tajwiidaa irraa dubbattu kalee wal ilaalee turre. San keessaa mata dureen gurguddaan nuti wal ilaalle mata duree 5. Tokkoffaa irratti ibsa waa'ee tajwiidaa jiru. Tajwiida jechuun maali hajoo wal ilaallee, akkasuma mata duree san jalatti dabiinsi quraana keessatti dhufu kan akkami waan jiru, murteen tajwiida kanaan qara'ootoo maali waan jiruuf mata dureelee kanatti fakkaatan tuttuinee turre jechuu akka mata dureetti. Garuu haa ta'u mata dureelee san keessaa mata duree tokko sirriitti barannee mata duree lammaffaa keessatti dhaabuun keenya ni yaadatama. Mata dureen nuti sirriitti baranne ibsa waa'ee tajwiidaa, ibsa barnoonni tajwiidaa maali, tajwiida jechuun maali akka lugaatti keessa istilaahatti waan jiruuf fi tajwiida jechuun ifti ulfeessuu takkaahuu qaamaan qara'uu yookaan ofirra jajjabeessuu yookaan keessatti lisoomuu osoo hin taane akkuma gartee arabni dur dubbatutti qaraatii mi'ootuu laaftuu leenjii arrabaa qofaa akka taate halee waliin ilaallee turre jechuudha mata duree ibsa waa'ee tajwiidaa dubbanne irratti. Har'a mata duree lammaffaa kanii fi jalqabnee dhisnee irraa itti fufna. Inninis mata duree maal jedhu jennaan mata duree al-lahnu fi tilaawatil qur'aanil kariim jedhu. Mata duree kana jalatti wanni nuti ilaalle lahniin dogongora yookaan dabiinsa jechuudha. Dabiinsi kun akka lugaatti maal akka tahe, akka lugaatti dabuu haqarraa dabuu tahuu dubbannee turreedha. Akka ammoo istilaaha warra tajwiidaatti dogongora qur'aana keessatti argamu jenneetiti dhunee dabarre. Akka bakka lama qoodamullee guddaa fi xiqqaa yookaan mul'ataa fi dhokataa jennee dubbannee turree jechuudha. Har'a darsii keenyaa dogongora guddaa sanirraa jalqabnaa jechuu akkuma waliin arguu jirtan al-lahnu fi tilaawatil qur'aanil kariim, dogongorri yookaan dabiinsi qur'aana rabbii keessatti mul'atu tokkoffaan lamaanirraa jechuu kan duraa al-lahnul jalii, dogongora mul'ataa guddaa jedhama jechuudha. Inni kun ibsa isaa hoggaa laallu huwa khata'un ya'ridu lil-lafzi, huwa khata'un dogongora ya'ridu lil-lafzi kan lafzi irratti mul'atu dubbii irratti jechuudha. Huwa khata'un dogongora ya'ridu lil-lafzi dubbii irratti mul'atu fayukhillu bil-ma'na sababa dubbii irratti dogongorri mul'ateeni, dubbii ati dubbattu irratti sababa dogongorri mul'ateeni dogongorri sun dogongora jaliyyii tahuu isaatirraa kan ka'e qaawa dhaqqabsiisa bilmacnaa macnaadhatti aw bil'icraab yookaan icraaba irratti. Fayukhillu bilmacnaa jechuun qaawaatu mul'ata macnaa irratti, macnaa qur'aana yookaan macnaa lafzii ati jettee san irratti qaawni mul'ata yookaan ni dabdi jechuu macnaan san. Sababa ati agartee jecha keessatti dogongora mul'isteef. Kanaani maal jedhanii lahnii jaliyyii jedhanii. Huwa khata'un lahnii jaliyyiidha jechuun dogongora mul'atu ya'ridu lil-lafzi kanii fi mul'atu yookaan kan labbaa galu jechuun kanii fi argamu jechuudha lafzi irratti. Fayukhillu bil-ma'na sababa saniif jecha dogongorri kun qaawa dhaqqabsiisa macnaa irratti aw bil-icraabi yookaan icraaba irratti. Fakkeenyi isaa maali? Fakkeenyi isaa صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم جتو معنى الرتي أما ما لك أبسيس معنى الرتي معنى أنعمت عليهم جتو لا يا ربي خرا والرأ آتي الرك أنا نيتين وفي جتو معنى أنعمت عليهم جتو لا مو خرا والران أن الرك أنا نيه
karaa warraan an irra qananihee nu oofii jechuudha. Dogongora guddaa waan silaa rabbiin ifirratti akka dubbatu godhe ati fuutee ifirra deebisu jechuudha. Bakka silaa ma'anaan rabbi irratti dubbatamuu qabdu ati fit deebisu jechuudha. Dogongora ma'anaa irratti argamu dogongora guddaadha jechuudha. Lammaffaa irratti dogongorri akkasii fakassarakum jechuu fa'a. Kan heddumminaan ni qabna gaa Oromoon keessatti heddumminaan ni mul'ata. Maaliif qubee isaa waan hin qabneef. Badala fakassarakum bakka silaa fakassarakum jechuu qabu fakassarakum jee jechuudha. Maali hiikki isaa? Fakassarakum jechuun isin caccabse jechuudha. Hiikkaan rabbiin asif fadhe immoo fakassarakum jechuun isin heddummeesse, isin baay'isee jechuu barbaade rabbiin. Garuu ati fuutee isin caccabsetti jijjiirtee jechuudha. Asittis dogongora sababa ati jecharra dogongora fiddeen ma'anaa irratti qaawni dhaqqabee jechuudha. Jijjiiramni ma'anaa dhufu. Akka asaa jechuudhaati bakka silaa asaa jechuudha. Dhuga bakka silaa jedhu sirrii miti akka jechuu yookaan immoo badiidha akka jechuu yookaan immoo uleedha akka jechuuti asaa jechuun. Asaa jechuun dhugaadha jechuudha. Nin hawwa jechuudha. Ma'anaan isaa adda adda sababa ati siin saadi jijjiirteef jecha ma'anaa irra dogongorri dhufa. Kan akkanaafaa jechuudha dogongora guddaa mul'ataa jechuun. Bismillahir Rahmanir Rahim jechuufa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Agartee kan amma maal jechuun kun dogongora i'raaba irratti argamu jechuudha. Bismillahir Rahmanir Rahim jechuu qabdu. Bismiin harfi jarriiti ba'iin. Harfiin jarrii waan isii boodaa kasraa gooti. Ati fuuteetiti dhamma jijjiirti. Maal daleedi jechuudha. I'raaba irratti badii fidde. Isa lammaffaadhaatiif fakkeenya kana fide jechuudha. Aw bil i'raabi jechuudha. Ar-Rahmaaniin ismiidha kasraarra jira sila. Ar-Rahmaani agarteemi Ar-Rahmaana goote jechuudha. Kunis sirrii miti jechuudha. Dogongorri fakkeenyi dogongorootaa gaa hedduudha. Gabaabsee abbaan kitaaba kanaa asumarratti dogongora guddaa san gabaabsee bira dabree jechuudha. Kanaaf dogongorri guddaan yookaan lahniin jaliyyiin kana fakkaatti jechuudha. Dogongora lafdhii irratti sababa ati dogongora fiddeen maal dhaqqabu sababa ati dogongora lafdhii irra fiddeen ma'anaan dogongoramtu yookaan ammoo i'raabni dogongora irra gahu kanaani dogongora guddaa yookaan lahnii jaliyyii jennaan jechuudha. Kan itti aanu اللحن الخفي لما فارت يكما كتابرت أرجتن اللحن الخفي دغونغورا لوختا جتو دغونغورا لوختا يخاو دبينس لوختا كون كم جنان هو خطأ كوني دغونغورا دبينس لوختا كون دغونغورا يعرض لللفظ خنيفي لفظ رتم الأت سبب دغونغوري لفظ رم الأتين فيخل بكمال صفاته guutamiinsa sifaatiiti irkisa akka siftiin guutamne godhaa jechuudha. Duuna an yukhrijahu an hayyizi bakka silaa irraa bahuu qaburraa osoo hin baafnetti jechuudha. Idduma isaatirraa baaseetiti makhrajuma isaatirraa baaseetiti dogongorri lammaffaa kun wanni inni irra dhaqqabsiisu akkaataa isiin itti bahuu qabdu akkaataa guutumminaan isiin itti bahuu qabdutti hin baasu. Garuu iddoon inni itti jiru tanuma sirriiti dogongorri ni dhaqqabsiise akkaataa irratti jechuudha. Kanaafi hareefuu garaagarummaan isaa sababuma inni je'eeni maal tahe ma'anaan yookaan lafdhiin akkasuma i'raabni jijjiirame jalqabaati irratti. Dogongora dhokataa kanarratti ammoo wanni jijjiiramu yookaan qaawni eessarra dhaqqaba jennaan qaawni bakka silaa sifaa yookaan akkaataa qubeen itti baatu miidhagina qubeeti. Ir'isaa jechuudha. Fakkeenyi isa kanaa su'al cadaab jechuufa akkanaa miti. Su'al cadaab bakka jechuu qabu kana maddii dheereessee su'al cadaab jedha. Su'al cadaab agartee maddiin tun dheertu inni fuudhee maddii gabaabsee bitarki ziyaadatil maddi fil waaw. Dhiisuudhaani je dabaliinsa yookaan ida'aa yookaan idaasaa maddiidhaa idaasaa harkisuu ida'uu dhiisuudhaani waaw irratti dogongora dhokataa kana dhaqqabsiisaa je dogongora dhokataa kana
maaliin dhaqqabsiisa ida'uu dhabuudhaani maddii irratti hoggaa waa'u dubbatu jechuudha. Suu'al cadaab jechuu qabu suu'al cadaab jeetuma bira dabre. Kun dogongora akka amma dubbachuu jirru dhokataa kana. Lammaffaan anfusikum jechuudha. Anfusikum laal qalama diimaadhaan nuunni tana agarsiise akka namichi dogongoru akka inni bakki inni itti dogoru bakka san taatu ibsuudhaaf jechuudha. Anfusikum jechuun bi'idhaari nuuni idhaara godhuudhaan nuuni idhaara godhuudhaan dogongora. Bakka silaa anfusikum nuuniin tun uggaa isii boodaan faan dhufe itti dhufuudhaaf jira nabaaba nuuni saakinaati. Faan ugguu isii boodaan dhufe ikhfaa'a. Garuu haa ta'u namichi dogoggoru maali qara'a idhaara qara'a ni mul'isa jechuudha. Silaa dhoysuun isarra ture mul'isee qara'a sababaa saniini maal taha jechuudha dogongora xiqqaasan yookaan dogongora dhokataasan jala galaa jechuudha. Walaa budda sinje eega dogongora xiqqaa fi guddaadhaas addaan sii baasee booda abbaan kitaabaa. Walaa budda hafiinsi siif hin jiru. An takuuna tahurraa attilaawatu. An takuuna attilaawatu qaraatiin tahurraa hafiinsi hin jiru. في مقام التلقي والمشافهة كلمة ديما دان الدباس بين جبدو تهو إبسورا كلمة ديما دان سيخاي همتو غيس خاي في مقام التلقي والمشافهة شيخ الرافو ايتين أفان سات الرافو رديك أرئي إجازة اتأركت برسي سما يخاو مو سر التفيت ياهو برد يخاو نمانين برسي استجد شوراف في مقام التلقي والمشافهة شيخ الرافو تي درست دبر سوراف جتو bakka ijaazaa itti qaraatutti ati barsiisaa tahuudhaaf saaliman min kilal lahnayn nagaya baha dogongora kana lachuun raahuu kan nagaya bahu tahuu kee hafiinsi siif hin jiru lachuu keessattuu dogongoraa tahuun qabdu jechuuti nama barsiisuuf deebita waan taate akkana jechuun dogongorri mul'ataan san yoon firraa kaniin eegee jiru taate dogongora xiqqaan rakkoon qabu jettee bira dabruun sirraan barbaachisu keessattuu yaa nama qur'aana baratee nama barsiisuu barbaadu. Keessattuu namni haadhaa gama haadhaatiin sirritti osoonii fi agartee sheekha biraatuun tahiin namni irras sheekha taatu ilmaansii waan ta'eef dirqama akkasanitti barachuudha qabdi jechuudha. Ilmaansii akka sirritti qabatuuf jecha. Akkuma san namni kaayoo qur'aan nama barsiisuu qabu cufti akkuma san namni qur'aana ifisaatii sirri baruu barbaadulleen namni qur'aana sirritti uggaa qara'u tolfatee qara'uu barbaadulleen wanni dogongora lamaan kanarraa qullaa yookaan duwwaa yookaan kanii fi tokkollee hin qabne tahuun isaaf hafiinsi hin jiru. Dogongora kana lachuutirraa nagaya bahuudha qabaa jechuudha abbaan kitaaba. Sheekh Dr. Ayman Rushdii Suweedii jechuudha. Murtee eeganii fi agartee waa'ee lahnii jalijjiidhaatii fi hafiyyii hagana dubbannee irraa baaneen boodatti mata dureen sadaffaadhaa kan علم التجويد جل جرو حكم الالتزام بالتجويد ما تدري جو خنجي حكم الالتزام بالتجويد تجويد أن قرأوا مرتين إسي مالي وانجو تجويد أن قرأوا مرتين إسي مالي ما تدري جأورة جيني جراجة ما تدري ستفا الناس في هذا الأمر بين متشدد ومتساهل أبان كتابة نموني دبي تجويدا تنخيست دبي مرتي تجويدا تنخيستي بكلام جراني سنجا بين متشدد ورأك كان جد بيسوفي ومتساهل ورد انتاكيس لبي تلسوم بكلمان كان جراني ورأك كان جد بيسوفي ورأك كان لله في سيخي ستلسوم بكلمان كان جراني يجا نمني واي تجويدا هقا نمني جوغا علماء مبانا علماء مبود دور تجويد أبان وحتى يكون الكلام دقيقا إثما هنگا دبين سرتي الدسيف باتوف يخاهو أكا دبين سرتي الدسيف باتوف فإننا نفرق به فيه بين ما يلي سنجا نتسيف غرغر بافنا أكا دبين سرتي الدسيف باتوف وان سلا قبتي أسيقدي خنطف الجروخناني akkaataa asii gadii kanaan addansiif baafna sirri nurraa qabadhuu sinjaabbaan kitaabaa tokkoffaa waa'ee murtee nama tajwiidaan qara'uu keessatti tokkoffaa kanneen as fudhate makaarijul xuruuf iddoo qubeen irraa baaturraa baasuun murtiin isii maali waan jedhu as fudhate tokkoffaa irratti
مخارج الحروف تكفارتي إدو قبين الرابات الراباسون مرتين إسي مال مرتين نما إدو قبين الراباس الرابه قبض الرامباسينيتو مالي وانجو يجو الالتزام بها واجب إدو إسي الراباسون قبين درقام جتو خانا جتو مالي درقام بجو درقام جتون نمني إسا دلقه ni agartee min daawaitti namni ammoo isa kana faalleesse yookaan dhiise itti dilaawaa jechuudha. Kana jechuun namni qubee iddoo isiirraa baase mindaa rabbiin silaa kaa'e Qur'aan irratti ni argate jechuudha. Namni bakka biraarraa ammoo iddoon silaa isiin irraan ba'an irraa qubee baase itti dilaawu jechuudha. Qur'aanuma rabbii qaraati itti dilootaa jechuudha. Wal ikhlaalu bihaa haraamun isii tana qaawwa itti dhaqqabsiisuun bakka isiirraan ba'an irraa baaftee qaawwa itti dhaqqabsiisuun haraamun mutlaqan jaluma murree akkuma waliigalaatti ulamaa'ummaan cuftinuu haraamii isiin jetti. Haraamii jechuun maali? Waayyoo namni isa dhiise rabbiin mindaa siif katabu yoo isa hojjatte maali jechuudha? Badiin sirra barreeffamtu faallaa waajibaa sanii jechuudha. Kana jechuun akkamii yennaan fakkeenyaaf iddoo isiirraa baasuu dhabuun akkamii jechuu fakkeenya hoggaanii fi dubbatu abbaan kitaabaa katagyiiri haa'i arrahmaan bilkhaa'i aw bilhaa haa'ii jijjiiruu faadha jedhe kan arrahmaan irra jiru bilkhaa'i khatti jijjiiruu faadha jedhe akkana jechuun arrahmaani jechuu fa'a aw bilhaa yookaan haa guddaa jijjiiru arrahmaani arrahiim jechuu arrahmaani arrahiim agarteemi kuni dogongora yoo ati akkas jettee qaraate itti dilootu jechuudha. Barachuun kee dirqama tahaa jechuudha. Murteen tokkoffaa waa'ee tajwiida waa'ee gartee tajwiida irratti iddoo makaarijaa iddoo yookaan qubeen irraa baatu irratti kana fakkaate kun jaluma muramee dirqama isa kana iddoo isaa irraa baasuu dhabuun haraamii jechuudha. Lammaffaan sifaatul huruuf baabni lammaffaa kanii fi agartee murtee tajwiidaa itti dubbannu akkaataa qubeen itti baatuu siin jedha. Akkaataan qubeen itti baatu kun murteen isaa watanqasimu ilaa qismeeni. Murtiin isaa bakka lama qoodamtii siin jedha. Alif tokkoffaan murtii isaa lamaan sanirraa yookaan akkaataa qubee itti baatu lamaan sanirraa sifaatun taghyiiruhaa yukhriju al-harfa an hayyizihi. Sifa isii jijjiiruun yukhriju al-harfa harfumaa huu baasu. عن حيزه إدو إسين سلابه قبض مراه إسي باس مخرج مسيت الراهو إسي باس سبب صفة جيرتيف جتة صفتي أكناتون صفتي يو إسي إدو أكا إسين اتباهو قبض الراباسو باتشوران كان كأي إدو مقبين الراباتو هو جيرتو الالتزام بها واجب أكما مخرج أسنيت الالتزام بها واجب إسي تنا برتة أكسر إسين تباهو قبض باسون دركما والإخلال بها حرام مطلقا ومريفون تناسا يتو إسي تنكا ورق أبسيسون حرام جل مرة فكيني إسي خنكا مسفتنا كتفخيم السين عسى سين فردسو فادا عسى خسلاجو وترقي عصا يتي وترقيق الصادي أما الصادي كاللسو فادا عصا خسلاجو عسى يتي معناه جيرميتو سيني تنيو فردسو باتي صادي جيرمت سيني تنيو قلسو باتي صادي جيرمت صادي أمو يو فردسو باتي سين جيرمتي معناه نسال لتوتو غراغرا وان تاتيب جتا مصر ما كيجو معناه نسال لتوتو غراغرا وان تاتيب جتا أتي أكما أغرتين ما إدو قبه جيرت تاتا هجت أكما سنماس وترقيق طاء الطلاق خجو طاء خناك اللفتة مال قدو الطلاق جتشوفا الطلاق قاية في الطلاق قاية معناه نساء أدى وتفخيم التاء أما اللي تافر دستي الطلاق جتشوفا معناه الطلاق فوتي الطلاق الرجيسيتي الطلاق فوتي الطلاق الرجيسيتي والجيرتي أنا فكنيس إدو قبين سلا اتجاه ترى باسيتي معناه جيروان تهف أكما مخرجا سنيجتو قم صفتي إسي جيرون حرفي إدو سيرا أوفت لما كبدو تكفى مخرجا مري مخرجا إدو سلا قبين الراباتوي إدو قبين الراباتو راباسو ربون حرامي إسر راباسون ديرك أمامو جنة
لما فان صفة قبي يوني في إسي جيرته قبي اللي إدوسي جيرته يجو سنيسا كما مخرجا سني يجو لما صفتي لما فادا صفات تزيينية تحسينية صفة يخاهو أكاتا قبين اتباعته ميليستو بريتشتو يعني صفة ميليستو بريتشتو تونس مالك أبدي مرتي متاسيك أبديت أكجر لمان دبري وسون تهين تون أكام ينان فكيني إسي تناجت صفة بريتشتو ميليستو قرآن يخاهو قبيلات تأكم فعلنان ترقيق الرائي راس لا فدتشو كبقلسوفا المفتوحة والمضمومة يعني رائي فتحاتي في ضمات اللسوفا نحو فكينيا الرحمن الرحيم جتك اللسوفا وعدم تبيين الهمس والتفشي همسي لافي تفشي فام اللسو ربو وعدم تطويل زمن الحرف الرخم زمن يرو حرفي رخوار أبدو إسي سكونا ديريسو ربو مقارنة بالشديد حرفي شداتي وجه وبا والكناك أبدي حرفي رخوا أبدو إرى ديريسو ربو فا أنا جتون حرفي رخوا حرفي شدارة ديريسو ربو فان صفة سلامي ديسيتو بريتشتو إرستوغيت خنا في وكل ما اصطلح عليه العلماء شوفواني في علماء اصطلاح قديب سيتي بسم الله الخفي مقالحني تكو جتشوراتي مقالحني رخطو جتشوراتي كاني في إفسيتي إسني أكناكن حكامان تندبنيكن صفتي ميديسيتون بريتشتون كن هي فيفرق إفيفو غرغر قودم فيه بين حالتين بكلمة الدام بهاجة أما صفة لما فرجر صفتي تكفادا اسني فاقلتو أكما مخرجات جنة برد برد صفتي لما فادا مو إفيفو بكلمة قودم تيجن صفتي لما فادا إفيفو بكلمة قودم تيجن أي ألف تكفان على سبيل التلقي والمشافهة نما إجازة دافتاء قرأ الجرو فإن كريفون تنسيني دبتي سنرتي أكم وانجو نما إجازة دافتاء قرأ الجرو رتي أكم وانجو الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام نمتي إجازة دافتاء قرأ حسندام فرد سند خنا نما برات تفر برسي سجو نموني أكسي أكما صفة في مخرج لمن درود برانيسا يسرتي ديرك ما برتشون إذا كان خيسك أورك أبسيسون تقول حرامجي مالي بسببني لأنه كذب في الرواية يوقني في أكسك كان بينه خنا هم تدقون دختا خنا خم في أني إجازة يقاو سند خفر ودتاتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم قالوا خفر ودتاتي مالته نمتشكون كذب الرواية خيستي في دي يجت أنا في حرامي يجت لما فان على سبيل التلاوة المعتادة قراتي آدمت كان النمو قرأ قراتي نمو عادة قرأوا دبين سنرى والانففكاتني ثم فاران بودا اسنيفيني ما ترتيب ما نجل ديما على سبيل التلاوة المعتادة تنئفيفو بكلام أباسو ديما قراتو ما عادة نمو قرأ وما ستنمتي مراجعة فا كيس الديبي قرأت شوفا كلمتي يجو قراتي كانت أنا كيستي يفرق فيه بين حالتين الناس أكلمت الدبا فما جي غرمان تقفى من شخص متقن عالم بالأحكام نما يخاف غرباء متقن قرآن كان بيخ عالمين سنم تولفتيخ أنا كان قرآن بيخ بالأحكام أحكام قرآن خسر بيخ الرتي معيب في حقه أي بي فما رجعني حق قرآن خنا أي بي سي أي بي فما رجع ما جينا نتكسيس حنيفي فران أين يوقر مال لحني خفيتي في صفة الزينيات تحسينيات أنا خنت الفنية وخكر أوتاته أراتي لا تدبج جروان تاتيف مال جاء مجن بتكون معيب حقه جاء مجد أي بيفهم هذا حق سلا قرآن بوتو روان دنديتي كابو جتة حق إسا خيست أي بيفهم جاء من بتكون لما من عامة المسلمين وليقل أمة إسلامات الرا والقرآن كان بيخو يقول بتيبودا وليقل أمة إسلامات الرا أمو مال جاءما ترك الأكمل ولا شيء عليه ترك الأكمل تئرقوتوتي في تئرج على تريسي ملئ ولا شيء عليه
دلين الرتين جرتو جنة عجي سنقال من عامة المسلمين ترك الأكمل ولا شيء عليه ولي قال أمة مسلمة الرتي يوني في أغرتي لحني جليجي لحني خفيجي لحني جليجي في الرائجي قرآن تولفتي صفة يوم معنا جيرتو بدوس قرآن جيرموس معنا جيرمتوس في الرائجي تكتما صفة الزينيات تحسينيات تنا صفة التزيينيات تحسينية وقومي ليستو بريتشتو جتو تنا خيست دوغونغورو يوها كباتو تاتي قراتي ساتا عادا خيستي مال جاما تإرج آلتو إيسي مالي دلين إرتين جرتو جنة هجي أكاتا قناني ولك أبي فيت جتو شيني وان سلا أسي أوليتي تونس بكلمة باتي جيدي لخنا أو في خنا فادان فكتكت فولتي أنو خنا خيسا ولك أبي حكم الالتزام بالتجويد مرتين قرآن خنا تجويد عن كروماش فكف فارتي لا جدول قد تكاهو أكسا جنتاب باسي جباب سين نوفكاي أركض جرتنيمي أكسا جنتاتي باسيتي جباب سين نوفكاي يجتو مخارج الحروف في خيسة تكفان الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا جبرة تجويد قرأو مخرج الدوسي الراباسون تجويد الرتي إيجتي ديركما إسا خنا قاوت لك أبسيسون أمو دوغونغورو يخاو حرامي جلم رمي بردبره لما صفات تغيير صفات الحروف خيست صفة يخاو أكاتا كو بانتباتو خيست أكاتا كو بانتباتو بكمي قباسي بكلام باس تدرا صفات تغييرها كما مرقا خنرا أكما سلا أغرتي مخارج الحروف جو خنجنا صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه صفة يسيج الجيرون إدو قب مسيت الراو أخت صفتي قسيسنا كماليتي نريف ما انتناهو الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا أكما مخرجات جرخ اللمان أبلي جنيت جرخ اللمان قبابسيني قبلني صفة إدو يسيج الجيرون مال قوتو والنيس انقبتن قبي أكاتا يسيج انتباتو الجيرون إدو مراو يسي أخت صفتني في إدو قبين الراباتو الجيرون حرامي إتشير راباتون ديركا مجنة kan lamaan eega bira dabarre sifti lamaffaadhaa tanni itti qoode sifa bareechituu miidheessituu jenneen san isii tana bakka lama qoode yufarriqu fiihaa bayna haalatayni jedhe tokkoffaan alaa sabiili talaqqii wal mushaafaha namicha agartee talqiinaan qara'ee ijaazaa fudhachuuf deemuuf hidhiirraa qara'ee sheeka fudhachuu deemuuf akkuma jara lamaan dura dabreessan himmaas akkuma jara lamaan waan lamaan dura dabreessanii dirqama isaati isa kana qaawsuun numaawu haraam maaliif يجب نكاها جنة رواية خيسة على سبيل التلاوة المعتادة مو قراتي عدمن مو قراو خيسة تيس بكلمة باسي نمت القرآن سر بيخو قن نجازا قب عالما يتو أحكام سر بيخو خيسة تي أي بيفهم على جئين أقاسي لا قرآن خاص سر براتي خان هنقون نوانتيف أي بيفهم من عامة المسلمين يتو نمو ولقال مسلمات الرا ترك الأكمل ولا شيء عليه الرجال ترديسي والنيس الرجلتو تكلموا هنجرتو جاء وليقال وان سلا أغرتي مرتي تجويدا قرأوا أبودا نمني قرأي مال قبا نمني قرأي نو مال تسر جرا تجويدا جاء رتي شيني أكاتا نما شفافو إفتهون أداتون أكادو تدبهوني إبسا بل أقودي أقدن دينيون تلين إبسيني أناف غا تجويد خيني قراتي درسي سارا فسد أبنا برو ربي فدي ما تدوري براتين وليتي تجانا سر ترى كتني وان سنتي غافلتو مرغا خيسني وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته